Biiftuun viidiyoo tokko galakkistee turtee viidiyoo boo'ichaati. Ani gaafuma dura jammaran safuu isinitti himtu safuu micayyoo tana dhaabsisi. Micayyoon tun biizinesi daladdee tiiktookii kanarratti akka keenya mana madaamiin jirtu waa sadeen kana keessa akka hin galle jedhee safuutti himee jira. Safuun dhuftee dubbachuu dandeessa jechuudha. Riikardii yoo godhaniif riikardii namaan dhaggeeffattu waan ta'eef jechuudha biiftuun. Waa sadii kanaatti hin galinaa tiiktookii irra gaafa dhuftan. Tokkoffaa siyaasa keessa, lammaffaa kutaa namaa, sadaffaa amantaa namaa hin xiqqeessina. Boru waagaa haganan jedhamne isin kafalchiisa. Maaliif ani waan hundaa tuttuqeen arge jechuudha. Tuttuqee keessan seeniin xiqqooma tuqeen arge jechuudha. Waagaa nama kafalchiisa. Sigale taphachuu dandeessu, sirbuu dandeessu, geema taphachuu dandeessu. Waa baay'eetu jiru wanta ajandaa godhatan kolfaa taphadhaa asirraa. Nama tokko gaafa arrabsitan Oromoo miliyoona 60 sittaara. Balleessa afaan nama ni mucucaata sinii galee ergammoo hin taate kun dogoon gortee dhiifama godhaafi bakka dhiifama gaafattee miti warri immoo duuba gortanii koomentiidhaan biiftuu king cimmiisin jechaa jira beeta takka keeti ati baay'ee arrabsime anamma kutaa nama arrabsuun argitanii beektu ana siyaasa keessa golu argitanii beektu ana amantaa nama arrabsutu argitanii beektu minaalbaata warra arrabsan gasii irra seenuu hin danda'a malee amantaan kee akkas jedhee baay'ee amantaa nama arrabsan beeku nama gilli garuu narra gaxaan. Piliis of eeggadha. Waayifaa arganne jettanii akka barbaadan hin ta'inaa. Habibti fooloo nomaan fayyadu. Homaan fayyadu. Ana maal na fayyadaa rabaadhaan taa'aa jira. Way akka keessanuu biizinesi ittiin dalagu geema ittiin taphadhu. Dhageettii qabda qabda. Faayidaan isaa dhageettii qabaachuu malee. Caaltuu teenya bar'atti dhuguma dubbatta yaa'u gizee tokko malee dhugaa jirtu dubbatta dokolfituui innaa micayyoo tana jechuudha warroonni beektaa sirriitti bilcheessaa keessaan gorsaadha. Akkuma jedhame ka daa'imummaa qabdi daa'imummaanis akkana gochuu danda'a jedha. Garuu immoo daa'imummaan jechuudha kana hundaa amantaa tuqii nama arrabsii ganda arrabsii hin jedhu jechuudha. Beektanii daa'ima jechuun nama harma haadha ofii hodhu malee nama Dubaay deemee hojjetachaa jiruuti. Egaa shamarka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa artanii isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa goote. Egaa wanti samoona kana biiftuu mudate hundi keessan dhagaartu. Agammaan viidiyoo takka irratti hin hojjenne har'ammoo dhaamsa keessattuu ijoollee biyya ormaa dhaqanii hojjetachaa jiraniif jechuudha. Tokkoffaa irratti miidiyaa irratti feemesii ta'uun gadi ba'anii ganda arrabsuu, gadi ba'anii nama arrabsuu, gadi ba'anii akka barbaadan ani daawwattoota hedduun qaba jedhanii akka barbaadan ta'u miti. Fiimesii ta'uun tokko yoo beekan itti fayyadamu yoo wallaalan immoo garagaree fiimesummaan itti fayyadama jechuudha. Kana jechuun koo micaa'uuntu nama fiimesiidha. Maakidhaa tolu sababa maakiitiif fiimesii taateerti beekamtu taateerti. Miidiyaa irratti ni mul'atte jechuudha. Garuu sadarkaan ishii miidiyaa irratti mul'attu kana yookaan digirii barattee digiriidhaan eebbifamtee yookaan dippiloomaadhaan eebbifamtee yookaan barumsa wayitiin uumite jechuudha. Biiftuun nama barumsa hin baranne garuu immoo nama miidiyaa irratti fammase jechuudha. Miidiyaa irratti fammasuun immoo ol ka'anii biyya bulchaa jirti itti fakkaachuu danda'a nama tokkotti amma biyya bulchaa jirti itti fakkaachuu danda'a fiimesummaan jechuudha. Nama tokko beekumsa malee beekamtee argachuun bu'aa tokkollee hin qabu. Irra guddina kan nama fayyadu osoo beekumsa qaban beekamtii dhabuutu shaggaadha jechuudha. Dhugaatiin itti maani. Innaa micootana jechuudha. Irra guddina maaltu ishee hanqate beekumsatu ishee hanqate bal'istee yaadutu ishee hanqate ani maaliifan ani echaayin ka'e jechuutu ishee hanqate akkasumas immoo biyya ormaa kana kan deemte maaliif akka deemte ijoolleen biyya ormaa hojjennee galle waa'ee jireenya mana ormaa ni beekna. Suuqii namaa keessa taa'anii amma ishee suuqii kan keessa jirtu suuqii mataa isheetii miti yookaan mana abbaa isheetii miti nama of danda'e miti nama jalatti hirkattummaa jala jirti jechuudha. Isilaa odoo beekte hirkattummaa kana jala akkamitti yoonaan hojjedheen ba'uu qabaa akkamitti hojjedhee biitinasii kana gabii guddaa galchee tanan abbichaan hojjedhuufis fayyada ofii kiyyaafis fayyadama jettee yaaduu qabda malee namni kamuu dhufee yoo
sitti kan dubbatu ta'e akkasumas wantoota sadii irraa of eeggachuudha. Inni tokkoffaan amantaa, inni lammaffaan waa'ee siyaasaa, inni sadaffaan nama arrabsuurraa of qoxxobuudha. Namni nama arrabsu bu'aa tokko hin qabu. Inni arfaffaan gandummaa jechuudha. Bakka gandaan ganda tokko arrabsu kuni beekumsallee beekumsa oduun qabaatiin beekamtee argatanii kanneen dogongorte taanan hojjetteellee hin jijjiiramtu. Karaa taphatte amma kalee galgala kan laaletti jechuudha of ajjeesuuf manaa baatee fiddeedhaan. Yoo doo of ajjeefte har'a biiftuun of ajjeeste jedhanii waa'ee biiftuu suuraa hunduu suuraa ishee baxxansee ni boo'aa. Akkasumas reeffa ishii biyyatti galchina jedha. Saniin booda ni awwaallanti. Guyyaa awwaallamtu san bichaadha aga guyyaa sadii. Saniin booda namni maqaa ishii dhawu hin jiru. Mee boonii fudhadhaa. Aduu ishiin duutu san miidiyaan kun hundumtuu feesbuukii seenu waa'ee boonii taasaa, mesenjarii seenu waa'ee boonii taasaa, telegiraamii seenu waa'ee ishiiti, tiktookii seenu waa'ee ishiiti, yuutuubii seenu waa'ee ishiiti. Bakka miidiyaa fayyadamuun na jibbisiisee ture aga guyyaa sadii. Ani namarratti illee akkanatti amma namni tokko biitinesi hojjechuu jecha nama tokko irratti fayyadamee dafee viidiyoo gadhiisa. Ani waan akkasiisan baay'ee hin qabu. Innaa tunillee jechuudha odoo duute haga guyyaa sadii hunduu akkasuma godha. Saniin booda namni maqaa ishee dhawu hin jiru jechuudha. Innaa jiraachuuf jecha immoo wallaaltuu taanii jiraachuu wayya. Fiimesiidha fiimesiidha. Fiimesiin beekumsaan osoo hin taane beekumsa osoo hin qabaatiin fammaste waan ta'eef immoo beekumsa horachuu qabdi. Nama beekatti sittee dogongora ishiirra sirraa'uu qabdi. Saniin booda dabdoo ishee arrabsu arraba san tamasgeen jettee fudhachuu qabdi malee yeta abbaatu hundaa yoo jette hojjettee hin jijjiiramtu. Gadi baatee yoo booche bakka yaadde hin geechu jechuudha. Innaa shamarran gola madaamii jirtan hundumti keessanuu keessattuu warri waa'ee siyaasaa olii gadi dhooftan, warri amantii olii gadi ooftan, warri gandummaa, warri nama arrabsitan kunniin jechuudha. Biyya ormaatti teechanii odoo of hin jijjiirin osoo waa'ee kana olii gadi ooftanii gaafa biyyatti galtan garuu kaleessa bee ishiin amantii arrabsaa turtee miti, kaleessa bee ishiin nama akkasiitii miti. Miidiyaa irratti namni si barata. Hojii kee namni hojii gaarii hojjete si jaalata, hojii badaa hojjete si jaalata, si jibba jechuudha. Kanaaf nama jetteetu waan tokko hojjechuun waaqaa jettee waa'ee namaa lafatti gadi dhiistee ofii keetii qulqullummaan jiraachuun isa barbaachisaadha. Sinin jedha gola biyya ormaa waan biyyaa baataniif biyya ormaa jiraattaniif biyyi sun biyya keessan ta'uu hin danda'u. Manni bareedaan nama mana keessan ta'uu hin danda'u. Eenyummaa keessan osoo hin dhossin eenyummaa keessan hin hojjettanii kaayyoo fi galmaan godhu. Haadhaaf abbaa yoo hin qabaanne bar namni kamuu bar haadhaaf abbaan kan biyya lafaati bar inni nama wajjin jiru hin jira. Haadhaaf abbaan uumaa addunyaa Iyesuus Kiristoos waaqni keenya kan waa hunda nuuf ta'ee boonyu kan nu dhaga'u kadhannu kan nu dhaga'u waa hunduma kan nu kennu haadhaaf abbaa keenya osoo hin taane isa nu uume kana jechuudha. Ni galee miti namni baay'ee nama fakkeenyaaf kan sirma nama takka hin qabnetu jira biyya lafaa kanarratti. Biyya lafaa irratti waa horachuu waa godhachuu osoo hin taane biyya samii irratti firii gaarii buusuu boru lubbuu ofiitiif jedhanii waan badaarraa of eeggannoo gochuun gaariidha. Sinin jedha eegaa kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha biiftuu keenya ati dogongorte tokkoffaa ol kaatee bakka ganda tokko arrabsuun balleechaa guddaadha. Isa kana sirriitti balleechiteerta nama arrabsuun nama dhaga'uu diduun kee baay'ee balleessaa guddaadha. Haa ta'u garuu immoo ilmi namaa ni dogongora. Namaa miti kompiitaruu ni dogongora waan ta'eef ammaan booda kana keessa baatee waa hunda siyaasa amantaa akkasumas gandummaa keessa baate qaxxittee kaayyoo manaa baateef hojjette of jijjiiruun ofii jiraachaa harta tamma fakkeenya nama na gargaaru qabu nama qabu firan qabu miidiyaa kanarraa yeroo baay'ee si argu innaa ofii kee mataa kee jijjiirte nama sii ta'u faana boruu kee gaa'ela godhattee jiraachuu yaadi malee ol kaatizim jettee nama hunda arrabsuu hin yaadiin asumarraan affeerraa gooti. Innaa dogongora yoon qabaadde obboloota hundumti keessanuu namni nama waan ta'eef namni hin dogongorree hin jiru. Nama dhiisaatii kompiitaruu ni dogongora waan ta'eef kompiitarri amma yeroo tokko osuma hojjetu ni dogongora. Kanaaf atis dogongorteerta. Dogongora kee immoo fudhattee arramattee sirraa'uunis waanuma jiru. Kanarra immoo warroonni ajandaa godhatanii akka maleetti olii gadi ooftan kun immoo oduu dhaabdanii bareedaa akka kiyyaatitti jechuudha. Yoo miidiyaa kana jechuun yoo ibidda namni tokko ibidda takka haanxee hin qabsiisa. Kun immoo laba obsa, kun hin bukkeecha, kun hin qal'isa, kun hin tolcha. Miidiyaa jechuun akkasii. Miidiyaan fayyadamuun obsa nama barbaachisa. Namni obsa hin qabne miidiyaa danda'ee fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf miidiyaa yoo itti beekanii fayyadaman
fayyadaman nama fayyada yoo wallaalan garuu namatti fayyadama beekumsa miidiyaa irratti fayyadamtan horadhaa isiniin jedha egaa kana fakkaata viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaadha viidiyoo biraatiin angolteemtu turtii gaarii baay'ee